Takku maqaa isii tubarratti waameen beeku maqaa isii ledheen beeku nama hedduu kan sarpiraayizii daa'imman ta'e godhe jedheetiin birina ergu ijoollee. Kana malees iccitii bira baasee jira. Mucaan kun siirii wayii qaba kan dubartoonni akkasitti jaallataniif maaliifi? OBN sagalee uummataati. Warri miidiyaatti nuun fidin jedhanis waatti kennan jiru jedhan. Iccitii OBN baase nama mudannoo cimaa qabudha. Wallahi isin jira na amantanii na amanu baattanii kiniini mana keessa jiru du'aa walitti qabdee of ajjeesuuf dhuyidee jechuudha mucaan. Piraankiidhaaf jedhee kakka ta'ee yaadu. Akkuma argitan ijoolleen Oromoo akkasitti babbareeddee jirti gaa. Ani eessarran jira beektuu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafune urduftota fi kabajamtoota Oro Show har'is gaa viidiyoo baarso bashannansiisoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Duukaa bultii afuraffaa keenya. Atuma jennu torbee gaa jirra jechaadha. Har'as viidiyoo babbareedaa baarso kan irratti teenya dubbannullee baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Iddoo kanaatiin gaa akkasiin ittiin bohaaraa jirtanullee koomentii tokkoon ilaalaan jira. Egaa warreen magaalaa chaanaala kanatti haarawaa dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha channel kana subscribe gochuudhaan mallattoo si gurraacha jechaadha. Yoo ilaaltan mallattoo si gurraacha tuquudhaan akka isin fataa zanaa itti barbaanna. Viidiyoo kana hundi keessanuu namni qubni keessan nagaa taate namni qubni keessan nagaa taate subscribe gochuun dagatina. Gara viidiyoo. Anime Peleni mana tu nargin doang. Peleni? Iya. Negara taka? Iyo. Tiara mo? Iya. Malu flight mo di bila kira ngab demo. Se acabó. Flight mo din namni bilbila rada bijra. ቪዲዮ ወደፊት ሊጠቅማችሁ ስለምችል ሁላችሁም ፌቨራይት ላድርጓት። ወደፊት ልጅ ስትወልዱ ስሟን እርጉዝ ብላችሁ ሰይሙላት። ምክንያቱም አንድ ወንድ መጥቶ ሃይ ናቲ ነኝ ስላት እሷም ሰላም እርጉዝ ነኝ አለቀ። እዚህ ጋር በቃ ማለት አይደል? አለቀ እኮ በቃ። እዚህ ጋር በቃ ማለት አይደለ? ወሬ እኔ ብንገሌ አፋይል ሙዴዘን ይት መቃሲ እርጉዝ ዮካንሞ ኡልፋ ሄዳቲ ሞጋሳ ይት ማሊፍ እናንጀት ከም ጀርት ናቲን ጀራ መጋፈኒ ቶኮ ዱፌ ጀሩ ይት እሲንም መጋፋ አን ኡልፋ ይቴኒ ሙረሜ ሚቲ ማዱቢላ አርቲስቶች ተገኘ ጋላላ ከጀሪ ፏ ነው ጀረኒ አኖ አናሲንተ ገርሲሱላ ኮኖላን Guyai beto, Wow. Akkas tokkummaadhaan bareeddanii gisee mul'atan namatti toltu laasini galee wow. Ani gaan jiru ani hin jiru maaliif akka hin jirre immoo gaa yaa'u istuudiyoon jira baan Sare sambabe balli karari Baratole garatole sare sambabe balli karari No yoo maadha mana warra keenya wajjin akkas uffata aadaa uffannee yoom jenna keenya yoomi mana barnootaa keessa lukkuun akka horu gochuu qabna. Dama dammeessuu qabna. Saawwan horsiisuu qabna manneen barnootaa keessatti. Maaliif ijoolleen yoo nyaatte malee hin ta'u. Namni amma sammuunsaa keessattuu daa'immaadhaan nyaate gabbata sammuunsaa. Yoo naa ol guddannu qeessuma biqilchina malee sammuun keenya hin dabalu. Sammuun namaa guddatee waa qabachuu kan danda'u yoo nyaate qofa daa'imman. Okay. Nyaatamni irraa amma yoona nu wama tokko gatiin nyaanneef jechaadha. Akkas taanaan nu ajjeestanii kaa'ii erga nu ajjeestanii awwaaltanii kaatanii mana barnootaa keessatti lukkuu qaluun bareedduudha akkas iccitii isaa dhossanii kaa'anii nutti himuun bareedduu miti jechaa isinii galee bareedduu miti. Ay bire gudiin nuti fidattaati maa. Namni keenya dhugaa dubbachuuf baay'een galateeffadha uummata Oromoo. Uummata baay'ee nama hubatu. Waan xiqqoo ati hojjetteef kabaja qabu. Kaalchariin waa cabsuu hin jiru sin jechaa hin jiru. Kaalcharii waan ufii keessan keessumaan ta'anii waan gaarii baasuu
urra cabsuu abaaruu hin jira. Sun garuu uummata jechuu hin dandeessu. Namoota irratti hirkata. Waan qabdu jabeeffatuu qabda. Jibbites jaalattes achi keessa waa hin dhufa hedduu qabda. Abaaruu cabsuu waan inni 90 hojjate 10 inni balleesseef matama isa cabsaa ooluun hin barbaachisu. Nus caallee OBNs uummanni waan baay'ee qabnu keessa xiqqoo hojjanneen nu jaalate. Filadhaa miidiyaa biyya kana keessa gaaf jedhan nu filate. Kun kabaja guddaadha naaf. Umrii koo keessatti kana hin argadee adeem beeku uummanni Oromoo bakka deemtuutti nu kabajee bakka dhaynu hundatti caa jedhee OBN jedhee kabaja nutti hore. Waan xiqqoo hojjanneef. Namni kun nama jabaa nama mudannoo baay'ee seenaa baay'ee qabudha. Gaazexeessaa OBN'ti. Mimi mudannoo isaa tokko waliin dhaggeeffannee walitti deebina. Gaara arbaa irratti mudannoo tokko mudatee ture. Kanasitti munan beeka. Namni biraan jiru kana ka beeku. Kana mudate sun isas mudateera nama kanasitti misa. Walumaan mudate. Wanni baay'ee qabna achitti dhugaa dubbachuuf mudannoo ajaa'iba yeroo itti dabarsine abboomsa mana barumsa sadarkaa lama. Arsii dhiyaate moo arsii baate? Arsii bahaa gara martiiti abboomsa martii aanaa martii jedhama. Akka dhaladhe aanaa Asakoo jedhama. Sakoo. Asakoo. Asakoo. Askoo jedha namni baay'een. Asakoo jedhama. Godina Arsii aanaa Asakoo ganda diimaa Asakoo jedhamu jira. Achitti dhaladhee 11 abboomsatti qabaranne. Gaara arba laga arbaa ka jedhamu jira bishaan. Achitti nuuf adda ture beekta naannoon suni lagni hiyyaa namni achumatti hundi wayaa miicata. Achumatti dhiqata immoo nafa qaama. Dirree marratti waan akkasii arginee hin beeknu. Dhiira dhalaan achumatti uffata kee miicataa ofumarra baaftee achumatti. Achumatti miicattee hin qoorfattee achumatti uffattee faali yoo jijjiirraan galu. Achi gaara bu'aa turree karaa akkasii akka baane hin beeku gaara gubbaa bahaa turree dhakaan gubbaadhaan nutti ga'e. Ati karaa isa sirrii dhiistee karaa biraarra deemteera jedha. Yoo gamana gore dhakaan baay'ee dhaka gubbaadhaan dhufu asillee nima dhufa yoo namni kanasitti immoo dhaabatee natti kolfa yoo lubbuun na bahuudha fi du'aaf jireenya gidduutti wal morku. Dhagaan simii dheeraa nan jiraniyyuu. Kaisa sistemera ini laki. Isa simpin naga guyyaa tokko achuma dhannee baalee dhannee tokko. Mee waa'ee caayaa irraa dubbanna. Caayaan kaayyoon seef maal? Caayaan sagantaa OBN sagalee uummataati. Warri miidiyaatti nuun fidin jedhanis waatti kennan jiru jira. Waan akkam. Oom akka gubboo wayiitti gadi. Natti hin fakkaatu. Namni akkas yaadus yoo jiraate isaan hin baasu. Dubbatti hin deebitu. Hin jiru. Maaloo nan fidin jedhanii waa fidan jiru? Yaaduu danda'a. Namoonni yaadan jiru garuu Shinsi biraan ga'e. Beekaniiru akka hin danda'amne akkasitti. Anwaaris haa ta'u namoonni wajjin hojjetan. Baay'ee dinqisiifachuun barbaada. Keessattuu sagantaa caayaa. Waaw nama jabaa nama mudannoo baay'ee qabudha. Waaw atuun dinqisiifatiin hin darbu. Akkuma kana hedduu kanas kan sooshaal miidiyaa irra deddeemaa nus irratti hojjetaa jirru ammallee wantichi ho'eedhuma jira. Asirratti immoo viidiyoo kana irratti immoo waan baay'ee ajaa'iba waliin dhaggeeffannaa kan engedda mucaa sana piraankii godhe akkas ta'e ammas sadaffaa mucaan tokko dhuftee anaaf jecha kiniinii liqimsitee waan baay'ee jira gaa mee walumaan dhaggeeffannee walitti deebina. Akkasumatti takkuu maqaa isii birattis waamee hin beeku maqaa isii dhahee hin beeku nama hedduu kan sarpiraayizii daa'imman ta'e godhe jedheetiin birina ergu ijoollee ta'eetiif yeroo san nama sarpiraayizii godhe san guutuu maqaa isaa hin dhaya itu biratti ebaluu jedhee bakka kanaatti irra hin dhaya sanniin keessa hin jirtu garuu dhuunfanna dubbisti waan akka argitanii suufa bitiin an jetti namoonni sarpiraayizii na gootan suufa gatii isaa qaalii biraandii ta'e maarkaa akka xaaliyaanii fi ingiliziin fa'a bitiin an jetti gatii isaa bareedaa laali kabirri Itoophiyaa 50 60 70 baasu akkasii laali bitiitti sa'aatillee birri Itoophiyaa 30 fa'aa baasu mana cirlee akkasitti gatiin qaalii bitiin an jetti eega biteen booda
namooti bira nageessan nama akkam cimaa achi keessa qaba bira nageessan an jetteet na ergiti haan bitee kunuut jedhee viidiyoo raabee number si geessa lakkoofsas kan jedhee waamuuf ani yoo nama surprise siif godhan an jedhu een jedhu yoo akka isa ijoollee fi ni godhan an jedhan tolee irraan fuudha ijoollee teetiif godhan jedhanii faayoon argan malee an siif waan kana na godhan wallahi fedhan hin barbaadu hindi dallee nama hedduu jechuudha kanaaf akkasitti eega biteen booda maan an jetti siifi ana surprise si godhee waan akka namaa dalii dammoo osoo goote libirrii hagan hunda maaliif baastaa ani hin barbaadu maali yoo dhaan didu hin bootti hin lolti haay mucaa maantu maali waan akkana si godhu waan isa akka boy duraan nan beetu maali jedha edaa isi jaalala itti jira anku ban qabu way quba qabaan kanaaf waan akkasii goote waa adda adda na godhaa turte godhi akkana godhadhu naan jetti ammas qoosa keessa maan naan jetti sumayyaan tante jaartii lammataa fuudhi jette si ayyamte jaartii lammataa ana fuutaa naan jette an hedduu si jaaladha gattaa eeka waan kana qoosa tapha akkana dhiisi sumayyaan jaartii lammataa fuudhi naan jettullee biyyuma san dhala arabaa fuudhaa fuudhi jettee ergatta isin agaafatte araba malee abashaa yookaan oromoo naan ayyamnee jedheen akkasitti een jettu kanaaf si fuudhuun danda'u itti yaadin tolchite wallahi isin jedha amantanii na amanu baattanii wallahi isin jedha qaamallee waliin beenu YouTube irratti na beeti isin kakadha na amantanii na amanu baattanii jechuudha kiniini mana keessa jiru du'aa walii qabdee of ajjeesuuf dhuide jechuudha mucaan Dubai irraa sababaan kun iseen waan liqimste amma dhiiga teessa dhiiga haqqisti rakkoo guddaa keessa jirti rakkoo cimaa keessa jirti guyyaa lamaaf akka hin taane dhibamaa turte haga ammaatti akkasitti wanti jette jechuudha sumayyaan tante jaartii lammataa fuudhi jette si ayyamte jaartii lammataa ana fuutaa an jettaan hedduu si jaaladha garabbii si fayyiseen jedha akkuma dhageessan anillee kanaan duratti qoosaan ture piraankiis se'aan ture garuu piraankiidhaaf jecha wallahi hidhee akka kanatti fakkaatu egaa kana caalaa siccitiin bahaa jira nama dhiba wanti sooshaal miidiyaa kana deemaa jiru baay'ee tokko nama dhiba dubartoonnis yeroo jaallattan daangaa hin darbina nu yuutuubii hojjechuu dhiifnu kan nu itti kiniin dhudhu haa ta'u asirratti kolfuu barbaadeessanii miti of eeggannoo godha of eeggannoo gara dubartii cimaadha asirratti kun baay'ee cimaadha kun baay'ee cimaadha isiin maraadheeraa jaalladheeraa akkas ta'eera jedhaa turtes meeme gorsa kennaa jirti meeme si dhaggeeffannee walitti deebina የማይወደኝን ሰው ወድጄ ይኸው እንዲህ ተሰቃይቻለሁ አይተሻል በእኔ ተምረሽ እንትን ማለት አለብሽ እና ሴቶች ባካችሁ ከኔ ተማሩ በቃ ሁላችሁም ከኔ ተማሩ እኔ የማይወደኝን ሰው ወድጄ ይኸው እንደዚህ እየተሰቃየው ነው ያረኩትንም እያያችሁ ነው መርዝ ጠጥቼ ተረፍኩ እንደሱ ፍቃድ ተርፌያለሁ እና ተረጋጉ ይሄንን ነው ማለት አመሰግናለሁ እሺ ፈጠራል እኮ አትርፎኝ ነው እንጂ በቃ አንተ ስታናግራቸው በልኳል አንገድ በርቶ ተጃለ ለቀስ አይ ሰያ ቆፍጠን በል እንጂ አይ አንተ ጥፋት አይደለም እኮ አንተ ምንም አላጠፋህም አይደል እንዴ ገዳሶ በቃ ፈታ በለው ወንድ ስትቀርቡ በሌላ አይነት አመለካከት አትቀርቡ እና ሌላ ነገር አታስቡ ወደ ሌላ ነገር አትሰዱት እሷን እንዴት ትተክ እሷን እንዴት አግብተህ እኔን ትታዩኛለህ እሷ የምትፈቅድልህ ከሆነ እሷ እሺ ልታስብላን ነው ከምንም በላይ ያናደኝ ደግሞ እሷን ማግባት አይደለም ሶስተኛም ቢሆን እኔን ታገባኛለህ ግን እሷን አገባታለሁ ብለህ የወሰንከው ሳይሆን መንገድ ላይ ከሷ ጋር የምትተቃቀፈው አዝነላት እንት የምትለው ምናምን ብላ አወራችኝ በስንት መከራ ነው ያሳመንኳት ያለውን ነገር ያው እሷ የምትፈጠረው ይሄ ነው ጉዳዩ በሽማግሌዎች ተይዟል የሽማግሌዎቹ ውጤት ዛሬ ነው ዩቲዩብ ላይም ታይዋለሽ እኔ ያልኳት ምን እንደተፈጠረ ማለት ነው እንጂ አሁን ለጊዜው ነው ያላገባው እንደዛ አይደለም ስለዚህ ብዙ asirratti ka namoonni baay'een immoo mastafaaqirii qabamu akkamitti dubartoonni akkas jaallataniini jedhamee haasa'amas jira asirratti inni dubbii cimaa keessa galee jira ayino asirratti wanti kun dhuguma ta'e iyyuu yaada wanta hojjetaa jiru kana baasee viidiyoodhaan godhee gadhiisuun iyyuu waan tokko namatti tola mudannoon egaa warri yuutuubii kanarra jiranu beeku
እና ጭማ ረጋ ማሊፉ ቪዲዮን ራፍ ቀበደ ዲፍ ከነ ፈካታ ሲን ቶሌር ሲን ባርሲ ሲንገመች ሲሪ ያዳ ኤራ ባረተኔ ተሰደ ያዳ አማ ቪዲዮ ከብራቲ ወልቲ ዴብኖት ኦሮ ሾው